السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا بقربين يا راتين سنجي سنين جتشا الرسين عجائباتو قلما يوروميا كيستي جتشورا كنوتي namni tokko birri miliyoona 10 kenne qophaa isaa guyyaa irraa kun baasa addaati waan takka hin argamneedha. Namni tokko birri miliyoona 10 qophaa isaa waan namni dhibbi tokko kennu qophaa isaa birri miliyoona 10 dub godhee innis eenyu ka jedhuuf akka itti aanutti dhaga'uudhaaf teessanii inshaallahu yoo rabbi fedhee oduu kana isin biraan gahuudhaaf qophiidha jechuudha. Hanga xumura sagantaatti nu waliin turaa isiniin jennaa jechuudha. Guyyaan har'aa amajjii 10 bara 2018ti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo guyyaa 18 baatii akka 2026ti. Akka lakkoofsa Hijiraatti ammoo 1447 baatii Rajabaa guyyaa 29 guyyaa Al-Hadaati jechuudha. Al-Ahad kanaaf guyyaa Rajabaa 29 kana keessatti waan raajiitu mudate waan ajaa'ibaatu mudate jechuudha. Innis maali yoo ka jettan taate akkuma armaan olitti dhageessanitti seenaan dhaga'ame kuni maali? Kunooti amajjii 10 waan ajaa'ibaa waan raajiitu mudate isiniin jira gaaduuba. Egaa daawwattoota keenya gurra keessan qabaa. Kunoo kun seenaa ummata islaamaa keessatti kun seenaa ajaa'ibaati. Seenaa ajaa'ibaa eessatti taateen kun argamuunsaa eessatti taateen kun eessatti argamee jechuun keessan hin oolu jechuudha. Kanaaf isin biraan geenya bakka inni itti ta'e waliin nama waan kana saddaqatee wajjin isin biraan gahuudhaaf teenyaa jechuudha yoo rabbi fedhe inshaallahu. Kanaaf guyyaa har'aa gooti tokko ture. Innis maqaan isaa eenyu? Haaji Abdulqaadir Haaji Aliyyi Huseen Kaawoo jedhama jechuudha. Maqaa isaa ammas ittiin isinii deebi'a. Maqaan isaadha Haaji Abdulqaadir Haaji Aliyyi Huseen Kaawoo. Maashaallah rabbiin jannata keessatti mana haa qopheessuu fi kun seenaa barreeffamee lafa kaayamuu qabuudha. Kanaaf bakki wanni kun itti argamu guyyaa har'aa jechuudha. Godina Jimmaa aanaa Dedoo magaalaa Sheekii bakka jedhamutti jechuudha. Magaalaa Sheekii yookaan gabaa Sheekii jedhama jechuudha. Godina Jimmaa aanaa Dedoo magaalaa Sheekiitti maaltu ijaarama? Markaza wayitu ijaaramaa jira jechuudha. Markaza Islaamaa markaza guddaatu ijaaramaa jira. Kanarratti gootni Haaji Abdulqaadir Haaji Aliyyi Huseen Kaawoo kun maallaqa birrii miliyoona 10 qophaa isaa dub godhee lafa kaa'ee. Kanaaf daawwattoota keenya seenaan kun seenaa Abii Bakrii fi Umarii wal fakkaatti. Duuba gaaf tokko Abu Bakriin radiyallahu anhu rabbi sarraa haa jaalatu qabeenya isaa guutuu fidee saddaqate. Nabii yaaddawanii gaaffii gaafatanii yaa Abu Bakr aaliidhaaf maal dhiifte yaa Abu Bakr jedhanii yaadda'anii gaafatan duuba ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam. Akkasitti Abu Bakriin sanaan yaadda'uun jedheen aalii kiyyaaf rabbii fi rasuulan dhiisee jedhee barra. Subhaanallah. Arra eenyumee kan qabeenya isaa guutuu saddaqatume guutuu dhiisii walakkaa kan saddaqatu hin argamu jechuudha. Hin jiru. Imaana akkasii hin qabnu rabbi nuuf haa kennu. Sana booda wal dorgomuudha jiruun jannataa filatti wal dorgomuudha. Akkasuma falyatanafasil mutanaafisuuna dalagaa galannisi jannata ta'e irratti warri wal dorgomu haa wal dorgomu jee rabbiin jechuudha subhaanahu wa ta'ala. Akkasitti Umarilleen qabeenya isaa qixxee dhiisanii qixxee fidan sadaqaadhaaf. Akkasitti akkuma Abu Bakrii kan ergamaan sallallahu alayhi wa sallam aaliif maal dhiifte yaa Umar jedhanii gaaffii gaafannaan sanii yaaddahin jeen qixxee lafa dhiiseen qixxee fidee irraa qoodee parsantii 50 lafa kaa'een 50 fidee jechuu isaati jechuudha. Kanaaf achumattuu mee imaana Abii Bakriitii fi imaana
Umar laalime namni imaanaa wal caala jechuudha. Garuu isaan lamaanuu warra jannataati. Haa ta'u malee wal caalan jechuu duuba Abubakrii fi Umar imaanaa wal caalanii. Abubakriin baay'ee qalbii laafaadha. Ilmaa obsan qabu, boo'icha guddataa, nama imaanni guuteedha jechuudha. Kanaaf sanatti aansuudhaanis khaliifaa argamaa rabbiiti sallallahu alayhi wa sallama. Kanaaf daawwattoota keenya sheer godhaa isiniin jennaa. Maasha Allah, laayikii koomentii godhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Seenaan kun na gammachiifnaan isiniin ga'e. Daawwattoota keenya muhaadaraa kana irratti yookaan yaamicha kana irratti guyyaan fageeffamee qaxaramee godinaalee adda addaa irraa keessummoonni dhufanii Harargee irraallee akka ustaaz Ibsaa dabalatee ustaazonni baay'eedha kan dhufan jechuudha. Maasha Allah, maasha Allah.